waancaa addunyaa bara 2026 kamisa dhufu kan eegalu ta'a. Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoo walumaan waancaa addunyaa bara kana kan qopheessan ta'a. Waancaan addunyaa yeroo jalqabaatii fi seenaa keessatti biyyoota 3 keessatti kan dorgomni ta'a. Kan dura biyyoota 2 keessatti dorgomni isaa ni beekama bara 2002 Jaapaanii fi Kooriyaan waliin qopheessaniiti kan turanii bara kana garuu yeroo jalqabaatii fi biyyoota 3 keessatti kan dorgomni ta'a. Kan alattamuu dorgommichaan biyyoonni 48 yeroo jalqabaatiif kan waliin morkataan ni ta'a. Kan dura biyyoota 32 waliin dorgomaati kan turanii amma garuu lakkoofsi kun gara 48tti kan ol guddatee hundaafuu kamisa dhufu kan eegalu ta'a. Waancaan addunyaa bara 2026 jechuudha. Kamisa dhufu galgala sa'aatii 4 eegaluudhaan Meeksikoo fi Afrikaa kibbaa morkii taasisanuun waancaan addunyaa kan bara kana kan eegalu ta'a. Osoo jennu biyyoonni kunneen lamaan waancaa addunyaa bara 2010 ardii Afrikaatti yeroo jalqabaatti Afrikaa kibbaatti dorgomeen Meeksikoo fi Afrikaa kibbaa fi Meeksikoo waliin morkachuudhaan taphaniisaatiin jechuudha. Qorii tokko qixa xumuruun isaanii ni beekama. Bara kana sammuu irra deebiidhaan waancaa addunyaa bara 2026tiin taphaniisaatiin kan waliin morkataan ni ta'a. Afrikaan kibbaa waancaa addunyaa irratti taphaniisaa lamarratti kan hirmaattu ni ta'a. Meeksikoon ammoo yeroo sadaffaadhaaf seenaa keessatti kan isheen taphaniisaa irratti kan taphattu ni ta'a. Odeeffannoo waancaa addunyaatiin wal qabatu isin biraan ga'uudhaaf abbaan murtee cimaa Afrikaa Ameerikaa kan seenne kan dhorkame abbaan murtee kubbaa miilaa lammii Somaaliyaa Omar Artaan Ameerikaa kan seenne dhorkameera. Artaan abbootii murtee kubbaa miilaa Afrikaa bakka bu'uudhaan waancaa addunyaa kamisa dhufu eegaluuf filataman keessaa isa tokko. Abbaan murtee kun Ameerikaa buufata xiyyaara Mayaamitti dhorkamuudhaan tarkiyyatti akka argamudha. Miidiyaaleen gabaasaatii kan isaan jiranuu sababni dhorkameeffamu ammatti ifatti ibsamu baatus garuu bulchiinsi mootummaa Doonaald Tiraamp biyyoota qoqqobbii imalaa irra kaa'e keessa Soomaaliyaan tokko kanuma ta'uu akka danda'u miidiyaaleen gabaasaatii kan jiranuu Omar Artaan fi 18 irraa eegaluudhaan abbaa murtee FIFA ta'uudhaan hojjechaa kan jiru. Abbootii murtee 52 waancaa addunyaatiif filataman keessa jalqaba irratti abbaa murtee eeramuudha kan ture. Ta'us garuu Ameerikaa kan seenne kan dhorkame abbaan murtee kun Artaan bara 2025 abbaan murtee cimaa Afrikaa jedhamuudhaan badhaafameeti kan ture. Odeeffannoo biraatti hin darbu taphataan sararri Arsenaal Juuriyaan Tiimbar waancaa addunyaatiin ala ta'u federeeshiniin kubbaa miilaa Neezerlaandis kan beeksise miidhamarraa guutumatti bayyanachuu dadhabuudhaan garicha keessaa kan hir'ifame miseensa waancaa addunyaatiin ala ta'u leenjisaan garee biyyaalessaa Neezerlaandis Roonaald Kuman kan isaan ifoomsanii Kuman yaada kennaniin taphatichaa fi ogeessota fayyaa waliin mari'achuudhaan murtoo kanarra geenyerra jechuudhaan kan isaan dubbatanii isa dabalatee waliigalaan taphattoota sarartisaa 8 qabna. Kanaaf Tiimbar waan miidhameef taphataa biraatiin bakka buusuun dirqama jedhaniiru. Roonaald Kuman bakka isaa taphataa RB Leipzig ergisaadhaan bara dorgommii 2025-26 Premier League Englandiin Sunderland fi taphachaa kan ture Luutshaareel Geerturaa fardaa kan filatame. Tiimbar torbeewwan dura tapha xumuraa Champions League Awurooppaa PSG'n Arsenaal injifateen boqonnaa deebii Muskeraadhaan jijjiiramee seenuudhaan taphateeti kan ture. Kaleessa tapha madaalii ga'umsaatiin Neezerlaandis Uzbeekistaan waliin taphachuudhaan tapha injifatteen taphichi eegaluudhaaf yeroo qaama ho'isuudha. Taphataan kun irra deebiidhaan kan miidhamee bara dorgommii kana irra deebiidhaan sababa miidhamaatiin taphataan Arsenaal kun rakkachaati kan jiru. Walitti fufiinsaan taphachuudhaaf kan inni rakkatee bakka isaarratti Ben White fi akkasumas immoo Christian Muskera taphachaati kan isaan turanii. Tiimbar yoo miidhamu baatee Arsenaaliif taphataa murteessaa akka ta'e ni beekama. Sarartisaa qarqara mirgaarratti filannoo jalqabaa Mikel Arteetaa akka ta'es ni beekama. Edda galgala garuu sababa miidhamaatiin waancaa addunyaatiin ala ta'uusaa kan gabaafame. Laamini Yamal tapha jalqabaa waancaa addunyaatii fi gahuu akka maludha. Maarkaan kan gabaasee Luis de la Fontaine kan durfamtu Spain waancaa addunyaa
tapha ramaddii jalqabaatiin Keep Verde waliin kan taphattu ni tapha kanarratti Yaamaal hirmaachuu danda'a kan jedhamee guyyoota taanan keessatti taphataan kun miidhamni haaraa isa mudachuu yoo baate miseensa garichaa keessatti tapha jalqabaatiin akka hammatamu Luis de la Fontaine kan isaan dubbatanii eebla 22 tapha La Liga Spain Barcelonaan Celta Vigo injifate irratti Lamine Yamal miidhama kan isa mudate ergasii garuu gara direetti deebi'ee kubbaa miilaa hin taphanne Lamine Yamal miidhama irraa bayyanachuudhaan sadarkaa beessa irratti akka argamu kan dubbatan leenjisaan garee biyyaalessa Spain Luis de la Fontaine tapha jalqabaa irratti Lamine Yamal filatamuu akka danda'u kan isaan himanii waancaa addunyaa bara 2026 biyyoota tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessa Spain jalqabaa irratti kan argamtu Optaan tilmaama baaseen Spain shaampiyoonii ta'uudhaaf ga'umsa qabdii sadarkaa jalqabaa tilmaama kenneefira Optaanii biyyattiin golee eegaadha hanga sarara fuulduratti taphattoota ciccimoo garee of keessaa qabdudha ramaddii haatiin Keep Verde Saawud Arabiyaa fi Uruguay waliin kan ramadamtee dorgommichaan taphattoota ga'umsa beessa mul'isuudhaaf yookiin ammoo taatee dorgommichaa ta'uu danda'an keessa Yaamaal isa tokko bara dorgommii 2025-26 dorgommii hundaanuu taphoota 45 Baarselonaadhaaf kan taphate goolii 24 galchuudhaan kubbaa goolii galee 16 kan inni mijeessee waancaa Awurooppaa bara 2024 Spain shaampiyoonii akka taatuuf taphattoota ga'umsaa gaarii mul'isan keessa Lamine Yamal isa tokko odeeffannoo biraattiin darbuu waancaa addunyaatiif fi biyyoonni tapha madaallii ga'umsaatiin ga'umsa isaanii madaalaatti kan isaan jiranu kaleessa shaampiyooniin addunyaa bara 2018 gareen biyyaalessaa Firaans goolii 3-1 Ayirlaand kaabaa tapha injifatteen taphataan sarara fuulduraa Baayer Muunik Maayikil Olisee goolii 3 galchuudhaan haatriikii kan hojjete goolii 3 taphaan sochii taphaatiin Oliseen gara biyyaalessa Firaansiif kan galchee Baayer Muunik keessatti bara dorgommii addaatti Maayikil Oliseen kan dabarsee taphoota 52 goolii 53 irratti kan hirmaate goolii 22 galchuudhaan 31 ammoo taphattoota garichaatiif kan inni mijeessee ga'umsa addaa Baayer Muunik keessatti mul'isaa tureen waancaa addunyaa kamisa dhufu eegaluunis garee biyyaalessa Firaans keessatti ga'umsi taphataan kun mul'isu ni eegama kilaboonni kan akka Real Madrid Barcelona fa taphataa kana mallatteessifachuudhaaf irratti xiyyeeffachuun ni beekama keessattuu pirezidaantii Real Madrid ta'uudhaan irra deebiin kan filataman Florentino Perez Maayikil Olisee mallatteessifachuudhaaf fedhii olaanaa akka qaban gaafumaatti kan ture yuuroo miliyoona 130 taphataa kana mallatteessifachuu akka barbaadan maarkaan gabaaseetti kan ture ta'us hoggansi Baayer Muunik taphataan kun Baayer Muunikin gadhiisu taphataan murteessaa kilabichaatiin gatii kamiinuu Maayikil Olisee kilaboota birootiif dabarsine hin kenninu jechuudhaan kan isaan beeksanii hundaafuu kaleessa tapha madaalii ga'umsaatiin Maayikil Oliseen goolii 3 galchuudhaan haatriikiin kan inni hojjete tapha kaleessaatiin taphataan sarara Arsenaal taphoota madaalii ga'umsaatiin garee biyyaalessaa Firaansiif kan hin taphanne Saalibaan kaleessa tapha Arsenaalii Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin booda kaleessa yeroo jalqabaatii fi Firaansiif kan taphatee filannoo jalqabaatiin gara dirree kan seenne isaan alatti Deetrii Duwee Usmaan Dembelee Kiliyaan Mbaappee Maayikil Olisee filannoo jalqabaatiin seenuudhaan taphataniiru. Riyaan Sheerkii Nigolo Kaantee Baarkolaan faamu boqonnaa booda kan isaan gara dirree seenan tapha biraatiin Neezerlaandis 2-1 Uzbeekistaan tapha injifatteen taphataan sarara fuulduraa Liivarpuul Koodii Gaakpoo peenaaliitiidhaan goolii injifannoo 2 Neezerlaandisiif kan galchee biyyoonni kunneen tokko qixa xumuruudhaaf dhiyaataniiti kan turani ta'us Gaakpoon daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa qisaasee 8ffaatti goolii injifannoo peenaaliitiidhaan kan inni galchee gama Neezerlaandisii Tiile Kaardii diimaadhaan dirreedha kan inni bahe tapha biraatiin Kolombiyaa fi Joordaan waliin morkachuudhaan Kolombiyaan goolii 2-0dhaan tapha kana kan injifattee ganama kana tapha xumurameen ammoo Peeruun goolii 3-1 Ispeeniin kan mo'atamte Oyarzaabal akkasumas ammoo Pedri Ispeeniif galchaniiru taphataan sarara ittisaa kan Peeruu Galeesee
goolii sadaffaa injifannoo Speen mirkaneessite gara ofirratti kan inni galchee odeeffannoo biraatti darbuu taphataan duraanii Liverpool Divock Origi kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabe kan inni beeksisee waggoota 8 Liverpool keessatti dabarseen yeroo milkiidha kan dabarsee jijjiiramee seenuudhaan goolii murteessaa Liverpool fi injifannoo faa kilabichaa mirkaneessite galchaati kan ture kana keessaa tapha xumuraa Champions League Europa Liverpool goolii 2-0 dhaan Tottenham yeroo injifatu goolii lammaffaa shaampiyoonummaa Liverpool mirkaneessite Origiin daqiiqaa 87ffaatti kan inni galchee baruma sana Liverpool dirree finaala Barcelonaadhaan goolii 3-0 dhaan mo'atameeti kan ture tapha deebitiin garuu Anfielditti Barcelona 4-0 dhaan Liverpool yeroo injifatu taphichaan Divock Origiin goolii 2 Liverpooliif kan galche daqiiqaa 7ffaatti goolii Liverpoolittiin dursuu galchuudhaan taphattootatti abdii kan itti hore sana booda daqiiqaa 79ffaarratti ammoo goolii Liverpool xumuraaf Champions League Europaatiin xumuraaf akka ga'uuf gargaartee goolii 4ffaa galchuudhaan Liverpool Barcelona 4-0 kan injifate waliigalaan 4-3 injifate tapha xumuraatiinis Tottenham injifachuudhaan shaampiyoonii ta'uun isaa ni beekama. Liverpool yeroo san Divock Origiin taphataa murteessaa Liverpool kan ture Liverpool waliin waancaa Premier League England Champions League FA England Carabao waancaa kilaboota addunyaa fi mo'amtoota Awurooppaa shaampiyoonii kan ta'e Liverpool booda Lille Wolfsburg AC Milan akkasumas immoo Nottingham Forest fi kan taphate lammiin Belgium kun umurii 31 kubbaa miilaarraa soorama bahu kan inni ifoomsee kubbaa miilaa sadarkaa olaanaan taphadhee waancaa guddaa injifachuun abjuu koo ture isas milkeessiree jechuudhaan Origiin kan inni dubbate 83 irratti ergaawwan dhufan muraasa laaluu fi Judaddiin Abdoo Jimmaa irraa kan barreesse Arsaayil Maatisaa Miroon biyyaa fi hin taphatumuu jedhee Kaameroon waancaa addunyaatiif jiru waan godhaa kanaaf garee biyyaalessaa Biraaziliif taphattoota garee biyyaalessaa Biraaziliif filannoo jalqabaatiin Miroo garee biyyaalessaa Biraaziliif Kaameroon waancaa addunyaatiif osoo hin darbiin hafuunni beekamaa Brian Mbeumo waan jettense Casemiro garee biyyaalessaa Biraaziliif filatameera taphachaati kan jiru waancaa addunyaa irrattis taphattoota garee biyyaalessaa Biraaziliif filannoo jalqabaatiin gara dirree ni seenuuf eegaman keessa Casemiroon isa tokkodha kanaaf garee biyyaalessaa Biraaziliif leenjisaa garee biyyaalessaa biyyattii kan ta'an Carlo Ancelottiidhaan taphattoota waamichi dhiyaateef keessa Casemiroon isa tokko Iyyaasuu Bushaa Wallagga Baasaa Sigaarraa odeeffannoo ispoortii ganama kana beeyisaa eebbisaa Wallagga Lixaarraa qophiin keessan ganama kana beeyisaa Kamil Shangul Gumuz Shawaa Marko Kureeyyaa yeroo miliyoona 40 hanga 50 Marko Kureeyyaa Chelsea gadhiisuu Shawaa Kaabaa irraa dhaggeeffattoota hedduu nu barreessan keessaa kunneen muraasa odeeffannoo daqiiqaa tokko naafiin gaggabaabsee simbiraan ga'uudhaa fi Marko Kureeyyaa Chelsea gadhiisuudhaa fi hoggansa kilabichaatii fi akka beeksisee Fabrizio Romanoon kan inni gabaasee Chelsea jijjiirraa taphataa kanarraa yeroo miliyoona 40 hanga 50 barbaada kan jedhame Barcelonaan taphaticha mallatteessifachuudhaa fi murkii keessa akkasiin akkasumas ammoo Atletico Madrid innis taphataa kana mallatteessifachuudhaa fi fedhii akka qabu gabaafamatti kan jiru kan alatti kilaboonni magaalaa Manchester lamaan Manchester City fi Manchester United taphataa kana mallatteessifachuudhaa fi fedhii qabu kan jedhame Tottenham ammoo taphataa sarara fuulduraa kan Manchester City Savino paawundii miliyoona euro miliyoona 60 mallatteessifachuudhaa fi hoggansa Manchester City waliin mari'achaa akka jiru Daily Mail kan gabaasee Manchester United ammoo ammas Elliot Anderson mallatteessifachuudhaa fi akka filannoo biraatti akka qabate kan gabaafamaatti jiru ta'us garuu Elliot Anderson Manchester United caaraa Manchester City makamuu fedhii olaanaa akka qabu kan gabaafame Newcastle United ammoo Sandro Tonali fi akkasumas ammoo Joe Willock kilabicha kan gadhiisan taanaan taphataa lammii Senegal Monacoodhaaf taphachaati kan jiru Lamine Camara mallatteessifachuudhaa fi taphaticha irratti akka xiyyeeffate kan gabaafame